Video muuziqaa afaan Oromoo akkasumas movie, drama, comedy fi oduulee garagaraa quality bareedaa HD dhaan ilaalu yoo barbaaddan YouTube irratti Bakakkaa Entertainment channel subscribe godha. Bakakkaa Entertainment kan Oromooti. Dubbiin galaasaa dilboo namaa seenti kalilmoo ya dubbileen colata Oromoo freef dhalata kan Daawitee kuni oda kan daaween kun durooda loonchi naannoo bita booda jabaadhu yaaleen colata Haila maram kasare harro tanagare dasmarin gabto ya ummata Oromoo kan ganda saarratti qee saarratti akka barbaadetti gammadee sirbee kan barbaadu faarsee kan jibbe mo jibbe jiraatu kana adda baasa jettanii warri fiigdan yeroo kan keessanis yeroo kan keenyas gubdu milkooftan akka moltan daawwattoota keenya kabajamoo kun qophii teenya kaarraa kan Bakakkaa Entertainment raasanii darbu keessi keessumsiisu ana Dawite Mekonen dhuguun ta'u warra kaameraan waraaboo wajjin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jecha wallee gabaabaa kana booda walitti deebina. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana take allamuunaaf gage annama jaalachuu asirratti jiili deemi jaalalan kumatte. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana take allamuunaaf gage annama jaalachuu asirratti jiili deemi jaalalan kumatte. Sitate garate murate garadu gofatte homame galanni jaalalaa yoo kana take allamuudhaaf gage annama jaalachuu asirratti jiili deemi jaalalan kumatte. Bye 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 bye. Galanni jaalalaa yoo kana take allamuudhaaf gage annama jaalachuun asirratti jiili deemi jaalalan kumatte. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana take allamuudhaaf gage annama jaalachuun asirratti jiili deemi jaalalan kumatte. Naan jedhani tayyaara yaabbattee turte erga deemte allamuudhaaf gage annama jaalachuu asirratti jiili deemi jaalalan kumatte. Bye 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 bye. Galanni jaalalaa yoo kana take allamuudhaaf gage annama jaalachuun asirratti jiili deemi jaalalan kumatte.
wanti nanas baheef waan biraa beekan waan addaa tokko haasa'uudhaaf otoo hin ta'in nuti akka Oromootti wal jaalachuutu nu barbaachisa. Namni wal jaallate biyya ijaara, ganda ijaara, wal guddisa, biyyas guddisa. Nuti moo keessaa fi nuti uummanni Oromoo biyya hin qabnu, lafa hin qabnu, ganda hin qabnu, naannoo hin qabnu, fira hin qabnu wal malee. Kanaafuu wal bira dhaabbachuun, wal deeggaruun, wal gargaaruun, amma bakka tokko geenyutti wal bira dhaabbachuun dirqama wanta filannoo tokko illee keessa galchuun nurra hin jiraatu. Hoomworkii yookiin hojii manaa diinni nutti kenne teenya isaaniif hojjechuun nurra hin jiraatu. Abshaalaa taanu yaa uummata Oromoo jaalala jibbarraan jalqabu. Keessaa fi nuti uummanni Oromoo jaalala akka lamatti ilaaluutu nu barbaachisa. Tokkoffaa ana Dawite Mekonen fakkeenyaaf itti himu jira. Dawite Mekonen akka nama tokkotti ana na jibbuu fi dalagaa kan koo jibbuun gargari. Akka nama tokkotti nas hin jibbina akkuma keessa namadha. Amalli kiyya akkuma nama amalaatti akkuma nama garabaraatti amala gaariis amala badaas qabaachuun mala. Sun waan addaati. Dalagaati yemmoo dalagaati yaadne jibbuun mirga keessanii namoonni gammachiisuu hin danda'u kan gammachiise kaan immoo gaddisiisuu mala. Akkasitti adda baafadha. Nama akkuma nama maasaatti nama jibbu kun nama gaarii miti. Kanaaf adda baafadha. Yeroo nama tokko geeftan akka namaatti immoo akka dalagaasaatti taanaan dalagaasaa jibbu mirga keessan akka namatti garuu nama jibbu rabbiillee jaallatu ishee barbaadeen. Kanaafuu nuti Oromoonni wal jaalachuu wal kabajuutu nu barbaachisa. Wanni isin ajaa'ibu dur otoo biyya kana dhufin an dhufeen jiraa waraabuudhaaf walleetii an dhufeen jiraa waraabuudhaaf gaafa deemu Dajanee Guutamaa wajjin hin deemne Dajanee Guutamaa amma OMN keessa hojjeta. Dur televizyinii Itoophiyaa keessa yookiin televizyinii qophii afaan Itoophiyaa keessa naannoo sanatti sirba waraabuu miti naannoo sanatti argamuun yookiin nama hamachiisa yookiin akka ofiiduutti na barbaachisa akka har'a namni abbaa barbaade dhaqeetti sirba isaa waraabu turre namni tokko dhaqee waraabu hin sodaanna akka maqaa badiitti akkasii fudhanna ture. Dajanee Guutamaatu na kadhatee na gaafate yeroo baay'ee utuban sodaadhu na gaafate sirbichi darbu waraabame stuudiyoo keessa haa taa'u naan jedhee turannee sirba kana dhufee jira waraabuudhaan na yaadadha boolee kattaa haa ta'u boolee bulbulaa ta'u waan akka amma magaalaa guddaadha gaafa sana baadiyyaa guddaa ture achi dhannee sirba kana waraabuu gaafa nuti turannu sirboota kana waraabnee erga finnee booda warra kaameeraa nu waraaban uummanni kun warra afaan keenya beekne kun uummata Habashaadha. Wanti naan barraatti irraan fadhe tokko Dajanee Guutamaa kun jira jaarsi tokko nama naannoo sanaati dhufee akka gootan nuun jedhe namni qee namaa dhufe otoo bishaan hin dhunne qee namaarraa hin deemuu jedhee beeki namichi kun abadan lakki hojii qabna jenaan lakki jedhee beeki namni ganda keenya dhufe namni qee keenya dhufe gattaa'eetu bishaan dhugeetu deemaa nuun jedhee akka namichi kun mana isaa dhannee mana isaa gaafa dhannee bishaan nuun jedhee waan garbaraa dhiisa waan isinitti mun qabu cira jettan malee waan biraan jettani keessummaa kana irraa dhaalle warra keenya irraa wanti natti tole tokko namichi kun wanti dagamachiise gaafa sana ummata afaan keenya beekne warra kanatti akka mootaa kan kokkas ol qabadhee deemuu na godhe jecha seenaa keenya akka isaan beekanii fi hojiin keenya maal akka inni ta'e nutti agarsiise akkan mataa kan koo ol qabadhee deemuu na godhe namichi Oromoo kun. Bagan kan saa ta'e baga kan koo ta'e namichi kun jaalalatu nu keessaa burqa nuti waan akkasii dhaalleetu as geenye malee har'a feesbuukiin addunyaa kana walitti fidee ittiin wal nyaachuudhaaf otoo hin ta'in waan dur hin beekne waan sabni keenya hin barre waan uummanni keenya hin barre ittiin haa wal dabarfannu yaa uummata Oromoo nuti waan baay'eetu nurraa eegama har'as borus nuti waa'eedhuma tokkummaa isin jechuu dadhabne nuti nama ifachiisa yaa uummata Oromoo nurraa dhiisaa hin dandeenyu kanaaf jaalalli nu keessaa haa burqu yaa uummata Oromoo wanni isin dhibu. Al tokko biyyatti gaafa nuti biyya jirru Pepsiitu waan ta'e tokko godheetu commercial yookiin barreeffama tokko barreessaniitu afaan Amaaraatiin barreessanii kutaa Oromoo keessatti maxxansanii afaan Oromootti jijjiiruu jedhe. Raayyaa abbaa maccaatu bakka maccaatu lamaa dhufeetu namni har'arraa kaasee Pepsii dhuge dhiiga ilmaan Oromoo warra kanaan dura qabsoo irratti qabsaa'e birciqootti qicatee dhuge yaa Oromoon dhugina jedhee jaalama jiru. Facebookiin hin jiru gaafas. Kutaan Oromiyaa jirtu hundi Pepsi qad goonaan dhuge erga gaafa sanarraa Pepsiin takka mana kan keessa bitamee hin beeku erga gaafa sana jibbee har'allee erga Ameerikaa kanallee dhufe yoo namni keessummaadhaaf mana fidee malee akkasitti wal dhagaa Oromoon amma namichi waywaatee iyyee dhiifama naa godhaa jedhutti Oromoon biyya sana keessa jirtu Pepsi hin lagatte akkuma summiitti. Facebookiin hin turre haasawumaan oduudhumaan dhagaheetu waan akkasii walii gochaa ture Oromoon har'a gaafa addunyaan kun qaroobee walitti nu fide garuu warri taa'ee waan sana hoomworkii tuuyitiin godhu diina Oromoo akka ta'e beeka abbaa fedhe yoo haa ta'u. Namni Jawaariin arrabsu Daawiteedhaan arrabsa. Namni Jawaariin arrabsu anas hunda keenya iyyuu arrabsa. Kanaaf diina rakkina kan keenya nuti mana keenya keessatti gad dhokfannee teenyee nuti irratti haasa'ee irratti mari'atee wal arrabsee waan barbaade godhu malee warri Feesbuukii irra taa'ee tuwiit nu godhu kun diina hamaa akka ta'e beeka yaa uummata Oromoo. Rakkina hin qabna yes mana keenya keessa gad teenyee rakkina keenya furmaatatti laachuun nurra jira. Oromoo kanaafuu jaalallu keessaa haa burqu. Torban darbee qophii keenya akkatti aanu
Bakakkaa Entertainment ONN irratti isinii dabre jennee turre. Ammas achumarratti darbuudhaaf deema garuu amma saatalaayitii wal qixxaa'otti gidduu kanatti waan tokko jenneetu gadi baane. Kanuma gidduuttis gaaffii afur isin gaafannee ture. Gaaffii kanaaf warra deebiseef akkasumas gaaffichas walumaan isinii deebisuudhaaf deema. Gaaffiin arfan qarriffaa, surrii, tabaroo fi obdii. Gaaffii kana arfan warra deebisee nama sadiif badhaasa isinii ergina yookiin badhaasa isinii kennu jira waadaan sun akkuma eegame taa ta'u deebisan isinii deebisuudhaaf qarriffaa ilkaaniiti hundi keessan deebisaniitu. Surriin sammuudha yookiin dhangala'aa sammuuti. Kasadaffaa tabaroo kabajaa yookiin ulfina yookiin aangoodha. Aangoo sorranaan jedhee jira garuu kabajaa fi ulfina. Obdiin obdii dachii yookiin lafa midhaan itti calleessan. Lafa sana erga lollahanii booda lafa sana irratti midhaan irratti calleessu kun obdii jedhama. Gaaffii kana arfaniif warra deebisan nama sadii akkuma isin jedhetti namootiin adda addaan bakka adda addaatti deebisuu maltu garuu namootii sana warra inboxna godhe warra sadii nama duraaf isaanis Ahmed Abbabiyyaa guutummaan guutuutti dogoggora tokko malee kan deebise akkasumas waggaarii dhugumaa kunis guutummaan guutuutti deebise. Kasadaffaa lattee yookiin raayyaa abbaa duraa. Ati yeroo dhuma Nairobi irraas biyya irraas kaastee akkuma rakkisteetti na wajjin jiraat. Sadii akka gaariitti deebistee tokko garuu deebistee tan jedhamoo hin deebisnee jedhamoo bakka si kan wallaale. Kanaafuu deebistee tan jedhee si kennuu kiyyatu irra naaf gaariidha maaliif na hurgufaa oolta. Deebiinatti deebistee qarriffaa, surrii fi obdii akka gaariitti deebistee. Tabaroo garuu aangoodhaan jette yookiin immoo humnaa jettee deebisteeti. Garuu egaa deebichis waan wal fakkaatuuf guutummaa guutuutti si kennuu kootu irra naaf wayyaa. Kanaafuu badhaasni nuti isin badhaasnu albama kan Shukrii Jamaaliif kan koo kan awuroogiraafii keenya qabu kan awuroogiraafii keenya irratti mallatteeffame san adreesii keessanitti isin ergina. Kanaaf adreesa keessan akkuma ammaatti inbox nu godhaatii badhaasa sana isiniif kaanna. Kun waan seenaa dalmaan keessaniif illee ol kaatu seenaa isinii ta'a. Kanaaf kennaan xiqqoon qabdu qophii keenyatti fufaa dhaamsa gabaabaa kana bira walitti deebina. Egaa yaa uummata Oromoo an akka Dawite Mekonenitti Bakakkaa Entertainment kana erga jalqabnee waggaa 3 waggaa 3 Bakakkaa Entertainment isiniif dabarsaa turre kana keessatti waggaa 3ffaa keenya kabajuudhaaf deemna. Waggaa 3ffaa keenya kana garuu waan guddaadhaan isinii gadi baanetu walumaan kabajuudhaaf deemna. Wanti na dhibe keessaa garuu nuti dhaamsi nuti isinii dabarsinu yookiin wanti isinii dabarsinu waan adda ta'e tokko isinitti himuudhaaf otoo hin ta'in nutis waan beeknu tokko isinitti himne irra guddaan wanti isinii dabarsinu waan isinii irraatti nutti ergame yookiin wanti isinii irraatti inbox nutti ta'e deebisnee isinii himna waan adda irra bakka irraa kennu tokko illee hin qabnu. Kanaafuu wanti tokko waan biraa guyyaa tokko isin gaafannee beeknu waan tokko nuti waan dandeenyu amma dandeenyu isin gargaaru. Wanti nuti isin gaafannu garuu peejii keenya kan Bakakkaa Entertainment jedhu san dhaqaatii like godha. YouTube channel keenya Bakakkaa Entertainment dhaqaatii subscribe godha. Kana qofa isin irraa barbaadan nuti maaliif wanti nuti hojjennu kun yoo isin nuuf ilaaltan ta'e yoo isin bira hin ga'u ta'e yeroo keenya gubnee ifaa kan keenya gubnee maallaqa keenya itti baasnee waan kana hojjechaa ooluu hin dandeenyu. Kanaaf wanta nuti dabarsinu tokko at least yoo bu'aa tokko irraa dhabne at least isin ittiin irraa ilaaltanii gammadu yookiin waa irraa barachuu yookiin waajibbuu yookiin isin aarsinillee aaruunis is a part of entertainment. Akkasumatti fudhadhaati namni tokko nama aarsuu danda'a taanaan hojii isaa akka gaariitti hojjeteera jecha akkasumatti fudhadha. Kanaafuu waan tokko asirraa barbaannu tokko illee hin jiru. Wanti nuti barbaannu channel keenya YouTube subscribe godha akkasumas peejii keenya kan Bakakkaa Entertainment like ma godha. Peejii keenya like nu godhaatiin warra darbaa. Wanta isin miidhuu tokko hin qabu yeroo dhuma waan tokko waan keenya dhufu achirratti like godha wanta nu hojjennu achirra isinii dhufa jechuu barbaadeen. Kanaafuu yoo isin ilaaltan ta'e yeroo keenya gubuu nu barbaachisu. Keessumsiisu anda Dawite Mekonen akkasumas warra kaameraan warra wajjin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii nagaan bulaa.